Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanala YouTube bakkaa fi kallattii jirtan hundatti nageenyi kiyya kan kabajaa kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jecha. Egaa daawwattoota kiyya kabajamoo ammallee barnoota haarawaan walitti deebineeti jirra. Barnoota ammaa tana qabadhee isinii dhufe kana keessatti akkaataa itti WhatsAppii fi Telegiraamii irraan nama bilookii gootan deebisuu itti dandeettan. Bilookii ofirraa kan gootani haala salphaa ta'een akkaataa itti deebiftanii sana booda nama sanii wajjin fayyadamuu dandeettanii. Osoo lakkoofsa isaa hin barbaannetti al tokkotti jechuudha dhaqxanii nama sana deebisuu dandeettu jechaadha. Kanan isinitti argisiisa. Gara barnootaatti isin dabarsuun dura viidiyoo kana amma ilaalaa waan jirtaniif laayikii godhaa isiniin jedha. Laayikii gochuudhaan eegalla. Chaanala kanaaf yoo haarawaa taatan ammoo subscribe gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Maashaallah galatoomaa hundi keessan warri na jajjabeessaa jirtan galatoomaa galanni keessan dachaa ta'ee rabbiin isiniif haa kaffaluu isiniin jedha. Egaa daawwattoota kiyya kabajamoo fi jaalatamoo gara barnootaatti isin dabarsa. Na waliin turtii gaarii. Daawwattoota kiyya gara barnootaatti erga isin dabarseen booda dursitanii Telegiraam irraan isin argisiisa jechaadha. Amma dursee Telegiraam irraan isin argisiisa. Ani Telegiraaman fayyadamu garuu Telegiraamni kanaan tokkuma jechuudha. Kanaafuu ani viidiyoo giraamii fayyadama. Viidiyoo giraam irraan isin argisiisa jechaadha. Telegiraamaan tokkuma inni. Kanaafuu waliin irra seennaa jechaadha Telegiraamii. Gaafa irra seenne haala kanaan isinii fida. Sana booda amma asumatti nama tokko ofirraa bilookee isin argisiisaa jechaadha. Jumatee san duratti nama kana haa bilooku amma. Ishii nama kana hin bilookaa jechuudha. Telegiraamii kiyyarra nan uggura jechaadha. Bilookii godheen jira amma nama sana bilookii godhee jira jechuudha. Kanaafuu yoo amma nama kana deebisuu barbaada jedhu sarara sadiin kana dhuftanii sana booda setting kan jedhu jala kana jira. Setting irra dhooytan. Erga setting irra dhooytanii akkana olooftan private and security kan jedhu kana irra dhooytan. Erga maal gootanii kinoo asuma jira jechaadha. Bilook kan jedhu kana irratti dhooytan. Sana booda asumatti argattu jechaadha nama sana. Nama bilookii gootan asumatti argattanii ergasii tuqaa sadiin kana irra dhooytan. Sana booda maqama isaa kanarra gadhooytanii jechuudha. Bilook bakka jettu kana bahee jira jechaadha. Kana booda namni sun as jalaa bahee jira. Bilookii jalaa bahee jira jechuudha. Kana WhatsApp isin argisiisa. Kana WhatsAppidha. WhatsApp keessa gaafa seennu tuqaa sadiin tana tuyxan. Ergasii settingii tuyxan. Erga settingii tuyxanii private bakka jettu tana dhooytan. Private irra gaafa dhooytan akkana olooftan. Sana booda jala kanatti bilook kan jettu kanarra dhooytan. Asitti argachuu dandeettan. Nama bilookii gootan asitti argachuu dandeettanii maqaa isaatirra gadhooytan. Sana booda asirra gadhooytan ammas bahee jira jechuudha. Kanaafuu bakki bilookii itti namaan godhan amma kiyya jala hin jiru jechaadha. Telegiraam irrallee namichuma san tokkicha, WhatsApp irrallee namuma san tokkicha bilookee jechuudha. Kanaafuu yoo haala kanaan nama bilookii gootan deeffatuu dandeettu jechaadha hundi keessanuu. Akkasii barnoonni ammaaf qabadhee dhufe kan haga ammaatti daawwattanidha. Haga barnoota biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura. Hola buraa dheebana galatoomaa. Baay baay.